dhala namaa maashinii keessatti uumuudhaaf jedhu. Elon Musk roobootii ji'a 9 ulfaa'ee isa booda daa'ima kennu irratti hojjechaa jirra. Immilkaasii jedhe. Kunis sanyii kormaa dhiiraa fi hanqaaquu gadameessa dhalaa keessaa walitti fiduun roobootii kana keessa kaa'u. Fertilizationiin erga geggeeffamee ji'a 9 booda roobootiin kun ulfaa'ee daa'ima kenna. Wanta kanarraa dubbachuu hin barbaaduun ture. Maaliif jennaan wanta nu galchuuf abbaltee hedduu qabna. Teknooloojii gurguddaa akkasii miti kalaqaalee sasalphaatu utuu hin fayyadamiin waan akkasii haasa'uuf garaan kun na taazzaba. Sammuu namaa keessas waan kana galchuun barbaadu. Haa ta'uyyuu malee ani callisuus isin yookaan dhaloonni keenya quba qabaachuu hin haftani. Tarii nama tokkitti yoon argadheef dirqama kun ba'a. Inni lubbuu keenya balleessuu barbaadu yeroo hundumaa sin balleessaa jedheen nuuf diinni dubartittiidhaan waaqni sin gowwoomsee utuu kanatti nyaattanii akka isaa taatu jedhe. Isheenis nyaattee nyaachiftee kunoonuunis nu dhamaaste. Warri kunis kana kan goonuuf du'aatii harmoolii da'umsa irratti boqotanii hir'isuuf jenneetii jedhu. Yaada qonjoo fakkaata. Uumaan daa'ima kan kennu anaa jedha. Karaa ittiin wal horrus nuuf kaa'eera. Isaan immoo lakkii maashiniin baatee haada'uu jedhu. Mee isinoo maal jettu? Ani namni wallaalaan kun dhaamsi koo waan tokko. Wanti gaarii fakkaatee ilaalcha dhalootaa jijjiiruun karaa irraa nu kaachisu baay'achaa deema. Egaa bor akka hin gowwoomfamneef waa'ee uumaa fi karaa sirrii maaloo dhaloota barsiisaa. Nu barsiisaa.